geessanii. Nooruu anaa dhufu keessummoonni keenya kabaja keessaniif mana gallakkifnee gara gadii teenya isin ol baafannee. Nyaataan ofiin hodhin suutumanii quuftaa firraa sin dabarsin teessuma si kutaa ijaas qaqqabadhu mana namaa jirta as dhuftee hirrafin manumaan galatta si kaasuu hin dandeenyu jabduun nu qabata gorsaa sirraa darbuuf mee godhadhu boottaa waan daruuriin taane dhiisutti deebita du'aa ishee baqaa ustaaza laallata bal'ifadhaa ta'a. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Anaa dhufu jenne keessummoonni martuu wanti nyaatan tuula halaala hundumtu yoo bulullee feetan jira iddoon bultii adda adda qabnaa hadiiraaf dubartii. Baga gammaddanii misirroonni martuu umrii dheeressee waliif isin haa bulchu haajaa alaaf manaa isiniif haa tolchu ilmaan gaggaariinis isin haa bareechu. Allahu akbar. Hundumtuu fuudha fedhaa xiqqoo bilcheeffatee lammeeffachuu barbaada warri mi'eeffate akkas jechuu weeddisu horii hora yaafannaa shari'aa nabii keenyaa nuti afur guuttanna warri fuudhaaf heerumuuf qalbii jaraararree warri fuudhuuf heerumuuf qalbiin jaraararree nama akka footii tokkichaa hudharree harumarraa ol kahaa kun osoo jiruu duhe shamarranis heerumaa dargaggoonis haa fuudhu. Haruuza waan qabnuus haruuza gammachuu sunnaa nabii keenyaa harka wal qabachuu horteen nabii keenyaa hedduudha baay'ate nabiin keenya guyyaa qiyaamaa ummata hoo jedhee shafahaa dhaabbate shafahaa rasuula rabbii nuuf haa kennu guyyaa ilmi namaa machaahee rakkatu guyyaa aduun baatee mataarra si dhuftu guyyaa firaafaaliin hunduu wal baqatu guyyaa rabbiin malee calliftu waa marri shafahaa nabiitiin argamti furmaanni. Allahu akbar. Ummanni rakkatee furmaata barbaaduuf dhaqe aadamitti aadam nafsii jedhee dabarse nuuhitti nuuhis nafsii jedhee dabarse Ibraahimitti daddabaraa dhuftee geesse caalaa halqii ummata hoo jedhee fuuldura rabbitti kufe sujuudatti isaaf awwaatamte magantaan gaafasii ilaahi yaa rabbii ollaa nu taasisi ilaahi yaa rabbii ollaa nu taasisi jannata keessatti yaa abbaa shamaraa gaffa geessi ilaalii nama sitti dhufeef ittiin godhin qaalii daddafii kennii fi karuma halaali osoo badii dhuftee mana kee hin dhaalin dubartiin amaanaa hireesiin sakaalin walaloo hiyyalle asumattiin dhaaba dogoggora jiruuf dhiifama jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi